Biltsiginnaan bara ishee keessatti Oromoo fixxe. Dur wayyaanee keessa teessee ijoollee Oromoo dabarsitee kennaa turte, qabsaa'ota barattoota dabarsitee kennaa turte, warra akka Waluu Abdii fa'aa hin beekna, Muktaar Kadir fa'aa hin beekna. Muktaar Kadir fa'aa irratti hiriira ba'aa turre yeroo wayyaanee sana sirriitti. Kanaafuu inni dhumaa Jaalmarroon Taanzaaniyaa deemee obboleetti siif agalu. Taanzaaniyaa araaraaf dhaqee biltsiginnaan maal jetteen hooggansa isiniif kenninaa, silxaana isiniif kenninaa galaa jetteen malee jarri dhaquu hin dandeenye. Achumaan nuti faayidaa uummata keenyaatiif baane malee faayidaa keenyaan miti jedhaniitu didan. Kanaafuu biltsiginnaan ni baddi, ni kufti, Oromoon ni mo'aa siin jedhaa galatoomi. Daqiiqaa koo gabaabsite baay'ee. Yaa thank you galatoomi. Amma eenyudha? Dureetti. Way jirtu yaa jamaa'ani. Eerfoonii kana baafadhaa mi'a fachaa. Harka baasan turellee daqiiqaan arganne. Amma daqiiqaan deemallee wanni hin jedhina. Number one wannan jechuun barbaadaa namoota dhuunfaallee target gochuu miti. Kaayoon kiyya garuu obboleettii tiyya tana she's a new I think Raya social media didn't train well. She need more training barbaachisaan jedha. Akka gaarii training fudhadhu uummata amansiisuu dandeettu. Number two gaafini individual isirraallee tun taane walumaa galattuu heerri mootummaa wanni jedhu maali? Ulaagaan mootummaa jedhu maaliif? Tisiisaa maaliif dhaabbate mootummaa? Biyyi takka mootummaa qabdi gaafa jedhan maaliif dhaabbate mootummaan hiikoon isaa abba beektaniif hundaaf isinii gaafin kiyya jechuudha. Biyyi tokko erga mootummaa qabaate mootummaatti itti gaafatama qaba nagaa uummata akkana moo kanaa miti. There is no anyone need. Kanaafuu yaa kana kakaani immoo yoo yaadattan akkuma dhufe abiyyi Gondar lafa Amaaraa dhaqee police moodii qabadha warri haftan. Lafa Amaaraa dhaqee wayaa isaanii uffateeti. Wanni inni jedhe Oromoon waan qabu yoo dhabe malee angoo duraan qabu yoo dhabe malee esichi yoo ichin mitaakil qanxash yoo agan dhufe inni argate amrizaayim fuula keessan duratti dhiifama siin gaafadde angoo irraa bu'aa he promised them warra waadaa galee taana taakka tataanii baarlamaa keessa taa'eeti faannoo እኮ አብይ እንዲወደስ ሳይሆን አገር ወዳጅ ነው ያለ ያገር መክቻ ነው እዚህ ሳይሆን በፈለገበት ቦታ ጅግጅጋም ሄዶ መፋለም መዋጋት ይችላል ጀለ he give them green light ergu masirne kun dhufe keessa wayyaanani kaleessa dhugaadha nu miinin jennu miidhana gana compare godhuu dandeenyu akkasun kaleessaadha irraa baranne akkasun hin taane falmati ummanni Oromoo kumaaf kitilan kabaala muka gadi dhabbame qeerroon Oromoo jijjiirama fide jechuudha. Jijjiiramee dhufe hin micciirameedha. Eenyu harka bu'e killer squad group, mafia group. Ani mootummaan jedhu ni diya mafia group. They are killer squad ummata sira ISIS court addunyaarra dhaabanii one by one. Accountability sila jalaan baanetu har'a wal guure. Akka Muktaar Kadir namicha gaafa qeerroon agaaziin kumaaf kitilan fidu galatoonfate wayyaanee dhaabbate. Kakkaa biyyoota kaasaa isaa waggaa 14 isaaniif capture tayaarrete isaan jala guddatee sirna isaanii dhaabatee dhugatto biyyatti harkata buuti. Saatiin keessa dureetti mucaan waan jiru. Dureetti galatoomi sa'aatiin si xiqqaate. Ati mataa keetiin deemalee namni time jenna. No akkasiin ilaala mataa keessa osoo ta'ini no callis daqiiqaa lama nama hundaa kenne malee isii caalchisee dammoo biraa wanni gochuun barbaadu. Kanarratti nama hundaaf daqiiqaa yaada isii bareedaa ture yaada bilchaataa kaastee garuu lammaffatti yeroo qaxxaa eeggachuu dandeetti. Ibsachuu dandeetti. Qaxxaa daqiiqaa sadii isinii goona yoo yaadi bareedan jiraate. Admiraal keetii jirraa. Uummanni garuu uummanni hunduu yeroo lama dubbate ana daqiiqaa 10 kennuun sirri jiraata. Arabaatti maali? Wallahi uummanni martuu dubbatee jira baay'ee aan dubbatan jira lama dubbatan nan martuu. Maala tabii bakka buutee dhufte? Eettiinis reefu maa softee akkuma. Warri kuwwanii Iluu say shaggaas hiraan daqiiqaa yeroo dhageeffataa ture galgala. Daqiiqaa okay daqiiqaa 3 gaafii nami gaggaafate. Danda'amu maa keessan turre miti gadi. Keessa ture. Tagarre yoo akkas ta'e dureetti dabaliif jiru. Ay ture malee ani tagar. Anyway guys. No. Daqiiqaa lama kan kee lama. Lamaan keessatti. Okay sadi anyway walumaa galatti haa jennu amma fakkeenyaaf namni ani mammaak tokko isinii mammaaka bakee namni bara buhee yookiin immoo maalii birraa gurri duude waan dhageessi galee yoo minaama yoo dhagee kun
bakka gaafa fayyallee egaa gurri isaa duulellee hoo jedhaatuma deema. Maaliidhaaf jechuun dhuma yeroo dhumaa dhageessanii waan ta'eedhaaf. Namni waa'ee wayyaanii maalii jettan. Akkas hiraan baay'ee dubbattee jirta amma gabaabumatti irra deddeemuu barbaada waan tokko. Tokkoffaa diinni Oromoo faannoo caala baay'ee faannoo caala diinni Oromoo shanidha. Baay'ee uummata Oromoo kan fixaa jiru shanidha. Uummata Oromoo lafarraa kan dhaamsisaa jiru shanidha. Shaniin bara 2012 waliigaltee bara 2021 waliigaltee wayyaanii waliin mallatteessan obdite. Shanii jechaan Oromoo jedhee yaadu jarasan. Jarri suni diina Oromooti. Ishii ammallee dhiyoo tana jecha torbaan 2-3-4 dura OMN irratti agartee jirta. OMN irratti faannoo waliigaltee mallatteessan. Jawaariinis dabalatee jira. Faannoo waliin qabsaa'uudhaa fi waan waliin mallatteessan mana kaaseetiin jecha. Kana jechaan jarri diina Oromooti jecha. Oromoo faannoo uummata Oromoo mormamuru, faannoo uummata Oromoo buqqisu, uummata Walloo irratti akkas fixu, uummata Shawaa irraa akkas fixu, uummata Wallaggaa akkas godhu. Faannoon waliin mallatteessu jecha kun diinummaa isaa agarsiisa. Warri Keeniyaa Yeah, sorry, silkin na sene jira na wrap up gochuudhaaf I wanna make quick points. So, walumaa galatti Abiy Ahmed maal jedhee faannoon yaa gara makataanoo ka jedhee fi hagar makataa maaliif jedhe beektaa faannoo lama jira. Sigalee sinfanyaa faannoo na faannoo lama jira. Sinfanyaa faannoo jechaani ka dhiiga uummata ajjeesu ka uummata saamuudha. Jarri ka walii galan jechaadha. Faannoo nagaa ammoo jira biyya dhiiguu danda'a, daangaa eeguu danda'a, naannoo isaa eeguu danda'a, doesn't matter. Aisha Baruma. Nagar saatiin nu akka kabajamu. Saatiin dhumanne malee saatiin. No. Saddeet Shagga rabba shaarta please. Sa'aatii asirraa qabee jira. Interact na godhaa jiranii daqiiqaa keetti naa dabale obboleessa kee daqiiqaa lama naa. Ati jala baratti daqiiqaa biraa nu gaafatan nurra gacalle saase baratti. Yaa uummanni sa'aatii kee jidduutti naa kafurtaa amma damma sakandii 30 kan naasomu. So let me make my point. Daqiiqaa kee naa qaba guys. Ndi sitti maa dhage amma yaada namaa nama harkaa balleessuudhaaf wanni kana godhan. Lammaffaa walumaa galatti Abiy Ahmed Oromoo bilisoomee jira. Ammaaf jarri aangoodhaaf qabsaan baay'ee. Aangoodhaaf warri qabsaan. Bar jaalmarroon deemee aangoo nuu kennaa jedhe malee nuti immoo aangoodhaan hin qabsinu ndoom aangoo nuu kennaa jedhe yookiin immoo qabsaa karaa nagaatiin filannoo yaadhaatiin aangoo dhufaa jedhan malee jarri immoo transition government barbaannaa jedhanii ndoom kana jecha. Gara kana jarri kun tokkoffaa singani jibbaa Oromoo qaban, jibbaa sabab sablammii qaban, jibbaa amantaa musliimaa qaban. Warri shanee kuni muslima jibbu takka jedhe. Daqiiqaa sadii dubbate. Daqiiqaa sadii. Ijoollee kaanii daqiiqaa lama kennine. Jibbaa maakii qofatu deeggartoota Hayyee galatoome hayyee. Walumaa galatti daqiiqaa waa'ee waan hin qabnuuf walumaa galatti jarri kun aangoodhaaf qabsaanii bu'aa uummata Oromoo illee waan tokko gochuu hin danda'an. Sigalee jarri kanaayyuu namni bilisoomsee jedhee mootummaadha waan ta'eef qabsoodhaan illee biyyatti hin galle. Qabsoon biyya galee ta'ee silaa hin Kanaafuu walumaa galatti jarri kun tokkoffaa namni jibbaa Amaaraa qabu, jibbaa Oromoo qabu, jibbaa amantaa garaagaraa qabu, jibbaa Tigree qabu biyya bulchuu illee danda'u biyya bulchuu namni biyyatti kennu biyyaa miti ganda tokko namatti bulchuu hin jiru. Jara dhiisitii Jawaar Muhammadiyyuu namni biyya takka bulchuu hin jiru. Akkumatti uummata Oromoo qotee bulaa Oromoo dararaa jiraatan baay'ee. Malee faayidaan jarri uummata kanaaf buusan tokko illee hin jiru. Gabarii uummata Oromoo saamaa, gabarii ajjeesaa, mana barumsaa cufaa, daandii cufaa biyya bulcheechuun hin danda'amu. Kuni bulchuu hin dandeettu. Tigree fi Amaaraa uummata Oromoo fixurratti walii galanii hanga uummanni Oromoo dhumu daangarra jarri maal seenaa fi illee beekuun barbaachisaadha. Asirratti abbaan ijoollee fi akka itti bulchu beeka. Dhumaatii ummata Oromoo irratti dhumaatii ummata Itoophiyaa kan jiru irratti karaawwataa jiru qaama mootummaati malee waraanni adda bilisummaa Oromoo ummata illee hin tuqullee. Nuti akka kiyyatti ana kiyyatti waraana adda bilisummaa Oromoo ofii keessa illee turellee qaamallee hin beekallee. Nama waraana adda bilisummaa Oromoo nama illee miidhuu miti nama dubartii obboleettii ofii gudeeduu miti. Tokko faara deebiiti amma qaama intaltee iluu hin jette jechuun intaltee iluu eenyu maqaan isii taawwalaa hin jette. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jaalmarrooti gammachuu abbooyyee gaafa Tanzaaniyaa deemanii mootummaatti jara didee jarri hin dinne jawaari ilaala waan jawaari hin dhageeffadha mootummaa didate. Achirrattuu mootummaan waamee boodarratti aangoo isinii kennannaan nuti aangoodhaaf hin baane kaayyoo uummata gannaatti baanettee diddee dachaate. Ishii otoo aangoo barbaadde
maaliif hin galle galtee maaliif mana kootti hin bittin akkasi hubadhaati ammoo namichi ammoo boodarratti Jawaarillee diina uummata kanaati jedhe Jawaar Muhammad akkamitti diina uummata kanaa ta'uu danda'a nama uummata kanaaf bara 2018 ji'a jaffaa keessa uummata kanaaf jedhee Ameerikaa irraa galee Itoophiyaatti dhadhabe Jawaar jechuun seenaa ofiillee dagachuun gaarii miti seenaa keessa hin dagatinaa yoo fakkeenyaaf waa'ee abaa'oo qaxxanillee abaa'oo xiqqeessa harkoon qabu haa xiqqaatu harkoon qabu suura harkoon qabullee egaa seenaa keessa wallaaltan garuu waa'ee Jawaar Muhammad akkana Jawaar gantuu jechuun isaa jechuun keessan sirrii miti gaaffiin kiyya akkasii salaamu alaikum. Sidagga wajjira baay'ee. Akka itti daqiiqaa sadii sidii kenneera. Eenyu admiraal daqiiqaa irra godhe? Duraan dursa jechi keessani dogongora qaba. Maaliif beektan kaleessa warroonni kuni Jawaar Mohammad bakkee kana gahe. Jawaar Mohammad egaa Oromoof qabsaa ta'ee yookiin immoo Oromoof qabsaa ta'ee aangoon barbaadnu nu aangoo fi miti egaa jedhamee kan Oromoon bulchaa jiru kana yaada Oromoo kanarratti walii galaniiti yaada kana akka Oromoon guddatu taasisaa jiru. Garuu uummanni kun shanees ta'ee Jawaaris ta'ee uummata naannoo biraatiin yookiin immoo uummata faannoo kanneen kan walii galtee farramaa jiru immoo mootummaa osoo hin taane Jawaarii fi shaneedha. Kun firmaa isaas immoo OBN irratti illee waan adda addaa miidiyaa adda addaa irratti illee argaatan yeroo baay'ee jechuudha. Kun kan farramaa jiru walii galtee uummanni kun akka diigamu akka qalamu kan taasisaa jiru uummata shaneeti. Uummanni kun immoo nuti shaneen nama hin ajjeesinu jedha. Shaneen uummata kan mana halkan itti seentee hiyyeessa waa takka hin qabne ilmarraa fuutee gaaratti hin galtee dubartii abbaa warraa kootti haadha warraa fuutee dafaraa jirtu warra shaneeti. Isaan sun mallaqa akkanaa kana hanga fidduutti abbaa warraa kee gadi dhiisnu jedhee kan uummata fuudhee gaara keessatti hin deemaa jiru uummata shaneeti. Kun immoo qabatamaadha. Waan jiraatu yookiin immoo jaarmarroon afaan hin baheetiif biyyi keenya nagaadhaan Oromoodhaaf qabsoofna aangoon barbaannu jedhee fi miti. Garuu caasaan isaa uummanni isaa caasaan inni biyya keessa gallakkisa uummata dararaa adda addaatu jira naannoo shirkaata irratti argitan arsii shirkaa keessatti argitan iddoo adda addaatti keessatti argitan kan mootummaa caala kan dararaa jiru uummata shaneeti. Maaliif halkan itti seenanii qabeenya isaa waan inni qabu jedhee ani qabu gaafa inni jedhee afuutti ajjeesanii biraa deeman ati mootummaa deeggarta kan jedhanii halkan itti ciisa dhogganii mana baasanii ijoollee baasaa keessa bulaa jirtu sababa shaneeti. Warra shaneetitu sababa kanaaf jecha uummata dararaa kan bulu isaan garuu kana mootummaan itti ergatee miti. Garaagaranaan osoo Oromoodhaaf yaadan ta'ee uummata garaagaranaa wajjin diina wajjin farramanii walii galtee uumanii uummata kana akka inni badu tan taasisaa jiru isaan otoo uummata yaadanii uummatni kun akka nagaa ta'u barbaadanii araarama buusanii araarama kabajaadha yeroo kadhatanitti biyya isaaniitiif araarama buusanii biyya wajjin jiraatan turan. Garuu isaan diina wajjin farramanii akka Oromoon baddu akka Oromoon buqqaatu kan akka Oromoon nagaa hin arganne haati Oromoo akka ganama galgala boosu kan taasisaa jiru uummata shaneeti. Mallaqa hanga kanaa fiddu malee ilma keessa hin galchinu bosona fuudhanii deemanii hin deebisanii achitti ajjeesanii reesaa saniyyuu hin argatanii galatooma carraanaa kennitanii uummata irra daqiiqa qabu. Galatoomi okay. Iluudhaa mi'am? Shaggaan hin bu'ee? Hin bu'ee. Ishi galatoomi daqiiqaa sadan kunaa kennitanii galatoomaa. Duraan dursa waan gurbaan haasee islaama jibbitii jedhe islaama kan jibbu sirna biyya bulchaaruu masjiida 30 diige shaggar keessaa bakka hundatti immoo kan inni aktaa godhee yeroo ammaa kana buqqisaa jiru betelee musliimaa Harargee Baalee dabalatee Walloo Darraa keessatti illee faannoo irratti ijaaree kan inni ajjeesaa ture mootummaan kun uummata musliimaati. Waa hubadhaa eentu dhumaara Oromiyaa keessatti mootummaan kun eenyuun buqqisaa Jimma mataasaa keessatti warra ijoolleen Jimmaa faarsitu wallaahi uummanni dhumaa jira akka jiruun qabeenya isaarraa argatee buqqisee garuu mootummaa keenya jedhanii itti faarsu. Ikoonomiidhaan cabsaara uummata musliimaa. Namni musliimaa hooggansa qabu tokko hin jiru. Garuu qabsoo kanaaf faarsaa gurguddaa kaffalee uummanni musliimaa waa tokko baddaa.
silaa warra akka Ahmadiin Jabal kana hooggansa qabaachuu qaba ture, hooggansa gurguddaa. Garuu Ahmadiin Jabal akka inni majlisan seenne faayyuu dhorkaa turanii suma dhiyeenya kana. Kanaaf yoo sirna kana malee kan musliima jibbu abaa'oon dhimma amantiitti jibbuun qabu maaliif innaan obboloota meeqa keessaa qabnaa nus hin jaallannaa jirri amantiitti himman qabanuu silaayyuu itti aansuudhaan sirni kun yoo hubattan duraan dursa maal godhe beektu mataa Atsee Teediroos deebisuudhaaf UK keessaa birrii biiliyoona baay'ee itti baase. Atsee Teediroos jechuun nama gaalaannaa islaam kaagaree aswaxichaallo nama jedhee gaafadhaa eenyuun gaalaannaa islaam kaagaree aswaxichaallo wallahi akka jedhe eenyuun gaafadhaa nama kanayyuu akka gootaatti lakkaa'ee mataasaa fiduuf Oromoon rakkataan meeqa Oromoon beelee meeqatu jiru nama waan kana raawwateedha. Namichi kun jenosaayidii kan inni jammare Booranarraa jalqabe. Gaafa Booranni loon jiraa dhumu gaafa beelaan dhumanu Booranni uummanni musliimaa kan ta'an gaafa dhumanu ajandaa biraa oofaa ture hanga loon jiraa dhumutti loon miiliyoona 4 hanga dhumanutti waa tokko hin dubbatamne uummata sana beelessee gaafa uummanni sun gargaaramu qabeenya uummata sanaaf ergame hunda mootummaan kan isaa godhate uummata Sumaaleerraa buqqee uummata argee gargaarsa maallaqa godhameef hunda isaa mootummaan fudhatee kaadireetii hoteela Finfinnee keessatti ijaarrattee irratti maaliif musliima waan ta'aniif jarri kun guddachuun qaban jiraachuun qaban beektee kaayyuu isaa masjiida kan diigamaa jiru bakka hundatti kan diisaa mootummaa kan dirraa keessatti sheekii gurguddaa ajjeese yoo beektan jechuudha. Kanaafuu sirni kun never akka sabummaattis akka amantaattis yoomuu fira keenya ta'uu hin danda'u isa jedhu galatooma. Miidhaa eegsisuu hin danda'u kaa? Mootummaan biyyoota gurguddoo wal loluu barbaada beera abbaate. Masrii adoosiin bishaan hin eebbiftoota eebbisee. Okkee galatoomii walumaa galatti maaliif jennaan yaada isaatti waan haadha ta'ee fi gaafii gaafadhe malee waan biraati miti. Inni maalidhaa walumaa galaan deeggaraa mootummaatii jedhee dhufe malee uummatarraa rakkoo uummatarraa sun barbaada. Kanaafin jidduu bahee haasa'ee dhiifama. Maal na darba? Daqiiqaa kee dhumatee bara muutii qabadhu. Dhiifama. Ilaas biratti wanti isin hubachuu qabdan namoonni mootummaa deeggartanii waan deeggartaniif beeku. Sababa mootummaa deeggartaniif ammoo nama kaleessa bu'aa bahii guddaa Oromoo biratti Oromoo wajjin rakkataa ture hin xiqqeessina gaarii miti. Dhaloota qawwee carraan keeti. Dhaloota qawwee hin jirtu. Bilbila irra bu'ee. Jira yoo yaashama harka fuune ilmaan ayyaa hundi keessanuu waranaaf barreentu nagaadhaa sin jechuun barbaada. Anis akka uummataa sanitti dubbachuu barbaada. Gartaniiti akkuma isinuu jettan sani waan deeggarru sana yoo deeggarru si dhugaarra dhaabbannee yoo deeggarree irra furmaata arganna. Haala uummati keenya keessa jiru ammaa ilaallateeti hundi kennaa huni beena. Inni kaleessa harma nu mure harka nu mure inni ammaa kun morma nu muraasi jira. Uma hundi kennaa iyyuu beene waan ta'eef akka uummata akka namaa sanitti furmaata kaleessaa huu abbootiin keenya kallattii furmaanni haqaa jiru san irratti isaan dhiigaa fi lafeedhaan siidaa nuuf ijaaranii uma kanaaf anis furmaata san irra gadhaabadheeti yeroo ammaa kana akkuma isinuu jettan gara ganda kennaa faana laallatee gaara nurra gurguratanii warruma agartaniitii soba kana faarsu kan ammasii impaayaruma kana nama nyaataa kana kan akka namaatti ilaalu kana kan nu fixaas jiru kan ammasii dabarsee impaayara kanaa fi nu kennaati haadha abbaa nu dhoowwee waa hedduu nu dhoowwanii oma kanaa fi inni ammaa kun akkuma yaadi kenname warroonni gartaniitii impaayara kana utubuudhaaf jettaniiti gama adda addaatiin dhiiga keenya dhangalaasaati jirtan callisuus hin dandeessanii bakka itti dhiyeessisanis hin qabdan jechuudha. Kanaaf inni gabaabumatti ani jechuu barbaadu kallattiin nuti hundi irratti dhaabbannee humna walii ta'uu qabnu kallattiin abbootiin teenya turree nu saaqan isa dhugaa sana waan ta'eef furmaannis isuma san jechuudha. Haa ta'u garuu furmaata kana bira kan dhaabanne hundi keenyaahuu akka namaatti jiruu qabna. Ka dalagatus dalagatuu barbaada. Ka baratus baratuu barbaada. Ka qotatus qotatuu barbaada. Kanaaf inni hawaasi keenya sun akkasitti ta'ee dhaabbatee akka dhugaa saniif dhaabbatuu fi kaan hin beelessan
abbootii malateen iyyuu akka isaan lafuma lafaa qotataniiti nagaanii midhaan isaanii galchitanii jiraatan carraan kennamaaf hin jiru maalidha isaan beelatti gadhiisanii dhukkubatti gadhiisanii akka isaan fala bilaa yookiin furmaata biraan argannee fi kan kun hundi tahaa jiru siyaasa keessatti biyya makamuu yoo fudhanne kan deemu kana hawaasa san dadhabsiisanii hawaasa sanii gandaan gosaan gama adda addaatiin walitti naqaniiti hojjaan diiganiiti sirna isaanii san umrii dheereffachuudhaaf kanaafuu inni nu baasu ammas dhugaa takkitti san waan ta'eef keessattuu warroonni umriidhaan nu ol jirtan kan umriidhaan gartaniiti beekumsas qabdan kan hangafoota keenya taatanii nu dhaloota simboodaatiif keessattuu dhaloota qubeessanii fi homaa dhugaa takkasinirraa dhabneeti qawwee jennee furmaata godhan jechuudha. Kanaaf inni furmaata nu tofammas dhaloota qubeetiif iyyuu dhalootuma jiile kadoodaatiif iyyuu qawweef qawwee qofa furmaata jechuudha. Dhugaatiin keessa kaleessa iyyuu yeroo qawweedhaan dhufeet impaayarri kun maqaa Abisiiniyaatiin mataan nu qaqqabachiise nagaa dhabne. Nagaa keenya kan nu fidus qawweema san jechuudha. Qawweema mataan nu qaqqabachiise santu nagaa keenya san nu deebisa waan ta'eef humna keenya jabeeffannee kallattii nuti qawwee san hidhannuun irratti amari'an jechuun barbaada. Galatooma nuuf galcha adoon godhe. Ulfaadha yaada bareedaa nuu kennite. Hira. Yes. Itti fufi carraan keeti. Dhibba waldeen ani duras dubbadheetiin jira waan dubbachuu barbaadu. Garuu hanga tokko wanti jechuu barbaadu sirna qawwee takkittiidha kan nu bilisoomsuu danda'u jette dogongoraa argite qawweetti fayyadamuun haadha keenya kan amma duratti jechaa ture qawweetti fayyadamuun kun maal akka fide beekta buqqaatii uummata keenyaatiif kan sababa ta'aa jiru kan nagaa uummata keenyaa dhorkaa jiru kan jireenya uummata keenya dhorkaa jiru kan akka dalagatee hin galle dhorkaa jiru sababa qawwee kanaan fayyadamna qawwee kana fayyadamnee bilisummaa finna jechuudha. Bilisummaa fiduun afaan qawweetiin miti. Hootees tasgabboofsee teessee furmaata gochuudha malee afaan qawweetitti gaafa amantu buqqaatii uummata Oromoo kanaaf kan sababa ta'aa jiru qawweetti amanuu kanaadha jechuudha. Sigalee inni lammaffaa kuni uummata keessa deemanii kan Politiitoo dhiifa manaa godhi mee nami mana kana hooggantanii mee of taaneeti yaada kennaa ibsannu kana maa dhiisaa rakkinni tokkoon kennaa bira jira. Furmaatas ka ta'uu dandeenyu yoo of taaneeti gad dhaabbannee dhugaa san dubbanne qofa of ta'iitii yaada ibsannu kana maa dhiisa galatoo. Of ta'uu miti bari kuna gaaffii keessirraa si deebisaara kun yaada keetiidhaan waan ofii keetii dubbattee ani yaada nama turaa taane yaada kuturaan si deebisaara. Dhaloota qawwee as biratti namoonni gariin kan mootummaa deeggaran jiranii as keessa mootinuu yaada kan kee keessa gaaffii namni akka gaaffiitti kaasu deebisaa deemuudha. Walqeequu osoo hin ta'in. Okay, itti fufi. Daqiiqaa kan koo irratti naa dabal daqiiqaa lamatti naa deebistaa. Daqiiqaa kan koo oduun qotiin irraa qotiidha. Minitii shan qofa sekondii shan haasofnee deemee haasa'e. Nuti baay'ee sirraa fudhannee. Kanaafuyyuu mootummaa mirga isin barba gaafa ofii keessanii gaafa isin dubbattan muitii qabannee teenyee isin dhaggeeffanne garuu isin muitii nama jeeqsanii namaaf dhaggeeffachuu dandeessan. Kanaafuyyuu sirna qawweetitti amanaa kan jettan yoo ta'e sirna qawweetitti kan amanaa sababa buqqaatii kan hundaa kan uummata kana buqqisuu fi ajjeesuudhaan daraaruudhaan kan beekame sirna qawweetti amanuu kanaadha jechuudha. Qawwee kanatuyyuu uummata fixaa jira isin warri uummata shaneet uummata kan fixaa jiru jechuudha. Maaliif afaan nagaatitti osoo hin taane afaan qawweetitti amannee jiraanna kan jettaniif sababa kanaaf buqqaatiidhaaf waan hundaadhaaf akka uummanni dalagatee hin jiraanneef nagaa uummataa kan dhabsiisaa jiru sababa qawweetti fayyadamuu yookiin immoo sababa aangoo barbaachati jechuudha. Kuni biyyi keenya nagaa qaba kan nageenya dhookaa jiru uummata shaneetu uummanni shanee immoo aangoo fi barbaadu saniif jecha afaan qawweetitti amanna jedhee uummata keenya buqqaatiidhaaf sababa ta'e uummata keenya fixaa kan jiru isaanii jechuudha garuu carraan keerumatti natti fakkaate yaani kiyya kanuma sa'aatiin uummati. Galatoomii ulfaadhu. Dureetti. Jira qaalii koo yaa ulfaadha. Wanni ani jechuu barbaadu dhiiroo nuti namaa miti kan wal qabnee jirnu sirnaadha. Ani fakkeenya amma gaafa warri jijjiirama jedhanii wayyaaniin booda warri kun dhufe biyya jiru kana warra Minisootaa dhufe dhaqee wal kaam isaan godhe. Adeemsa keessa guutan 8 months baatii 8 keessatti namichi akka Oromoo futuun taane sirna durii san hawwiin isaa taate naa gale. Adeemsa isaa keessatti adeera back up.
So wanni isin hubachuu qabdan yaa uummata nama laaltanii special ijoolleen keenna tana abiyyi jaalatanii jaalala dhuunfaatiif abiyyu maqaan isaa abiyyu miti he call abiyyi or abiyyootidha. Kanaan bira dabra kakaanii warra danqaraa keessa jiran hin galanii jedhan. Warri danqaraa keessa jiran warri kaleessa galee gaafa jijjiiramanii warri asmaraa jiru galee ittaanan jaalmarroo faani. Baqqalaa Garbaa faan dhaqanii Jawaar faan dubbisiin Bishooftutti guyyaa guddaa mataan facaafamee jechuudha diinarraas. Walisootti waan ta'e hin beektan yaa jamaa summii nyaachisanii warruma isaan galchanii walanqisanii jedhan kutanii. Eessa gala wabii kam qaba kakaanii waraana bilisummaa Oromoo waan dhibii akka Madagaskar irraa kottee duudanii warri deeggartamee ideoloojii isaanii jedhan yaadina. Ilmaan Oromoo qeerroo kaleessaa kumaaf kitimamettu gaafii qaba gaafii afaanii qaba gaafii eenyummaa ofiif bulchuu gaafii Finfinnee Adoora Oromiyaa jala deebi'uu qaba. Afaan Oromoo nu dubbanullee wayyaa PP miti. PP'n kalkulmi iskuula gaafa wayyaanee tokkorraa qabu amma shanii deebisaa jirti beeka. Amaarri tokko jira actually eenyuun maqaan isaa clearly isin himuu danda'a. Wabaay'ee waan kaleessa iyyu fakkeessuuf wayyaaneen goota iyyuu dhabaa jirraa jechuudha. Wayyaanee isaan balaaleffatan isaan guddifatte warra Itoophiyaa faannoo isaan farsan they are same ideology wanni irra wal dhaban politika igabbaanaan barcumaa malee kanaan miti nu namarraa rakkoon qabnu ammoo waraana bilisummaa Oromoo akka diinni godina ilmaan Oromoo kaleessa gaafii qaba gaafii eenyummaa abbaa biyyummaa nama wal qixxaatee jiraachuu Gondar deemee Goojjam irra abbaa taatuun ta'an son dhabeedha wanni har'a hidhachiisee isa baase. Okay yoo mootummaa jenne biyyi Itoophiyaa sun maali ulaagaan mootummaa maaf gibira guurratare yoo uummata nagaa isaa eeguu hin dandeenye waan baay'ee isatti itti gaafatama qaba. Warri kun shiftaa jettanii mira isa funqolchuuf himi akkuma Jawaar jedhe liidatuun har'a namni ajjeefamini jedhe abaa waliinuu isaan hin goone kan isin jettan sunillee absolute hin goone of ta'eeti Jawaarii jedhe ifa kafaa'oo ta'eef miti bakka sanitti argame baartii abaa'oo keessa inni achitti argame isaan waliin isaan godhe hin jiru jechuudha nama ajjeesse baadiyyaa seenbeech waan itti walii galuu dandeettu jira diina keeti so kanaafuu isa si ajjeesu dobboleessa keella yoo taate irraan goruu jedhe isa ajjeesinaa waliin aayidiyaan kee hojjetaa yaa galatoomaan hojjete kaleessa. Absoon karantaane dabarteen irraa baratanii nuti gaafa dubbannu akka saba dhugaa faatti irraa haa dubbannu malee dhuunfaa jibbanna irraa hin qabnu. Kaayyoon isaa, akeekni isaa, ejjennoon isaa Oromoo waan jedhan itti qaanfata. Leegasii akaakuu isaa Minilik bakka deebisee du'uu fada abiyyi kana hin fuudhannu wanta kaleessa abbootiin keenya diddadinnee jirra. Itti fufaa waraanni bilisummaa biroo bira dhaabbadha. Gabroonfataan haga Phiphiin jirtutti uummanni Oromoo boqonnaan fudhatu. Mirga keenyas kabachiisuu hin danda'u. Meeshaa biyya alaatti sila biraaks godhamu. Arraan kennumaa teessaa daqiiqaan kennu. We have to go. Okay, We will fight. We stand for our people. Ani sirraa gabbaa jala ta'a nama dhibii galchaa carraa akka walii kennanii ulfaadha galatuma. Okay, ulfaadhu galatuma. Saunaa carraan kee nafa kaataa warri barbaachisaadha baay'ee namni yeroo dubbatu fakkeenyaaf namni tokko as keessaa kaasee ture maqaa namaa waamuun barbaachisu mootummaan kun na dhoowwaa jira uummata saamaa jira mana barumsaa godhaa jira jarrummaan